Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, bakka garaa garaa teessanii sagalee Waaqayyoo kana nagaatti kan jirtan, nagaa galata Waaqayyoo isa jiraataan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkamiyyoo nageessanii. Ameen. Maqaan Waaqa keenyaa, Fayyisaan keenya, Qorichi keenya, Ilmi Waaqayyoo, Ilmi Durbee Maariyaam, Kiristoos Iyesuus, maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sababii fayyina keenyaa kan taate, gugeen garraamii qulqulleetti qulqullootaa buletti ergamootaa kan taate Durbroon Maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajniif ulfinni haadha keenyaatiif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akka eeyyama Waaqayyoo ta'ee mata duree taasisneetiin kan nuti wajjiniin barannu Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti kan argamu mata duree taasisuudhaan wajjiniin barannaa. Mata duree taasisnee kan nuti wajjin barannus inni fayyee isa fayyisee hin barree kan jedhu ta'a. Egaa akkuma beekamu ji'i nuti keessa jirru kun yookiis baatiin nuti qabannee jirru kun ji'a laguu yookaanis immoo ji'a tsoomaati. Kanaaf ji'oota tsoomii kana keessatti akkuma beekamu manni amantaa keenyaa Ortodoksii Tawaahidoo ji'oota kanaatiif torban ji'oota kana keessa jiraniidhaaf guyyaa itti moggaastee jirti. Kanaaf torbanni ji'oota kana keessatti argaman maqaa mataa isaanii qabu jechaadha. Kanaaf egaa torbee jalqabaa zawarade kan jedhamu yookiis immoo bu'uu jenneetu torbee lammaffaa irratti qiddisti yookiin immoo akka afaan keenyaatti qulqulleettii kan jedhamu, sadaffaa irratti torbeen argamu torbee makuraab jedhamudha. Egaa ayyama Waaqayyoo ta'ee torbeen nuti qabannee jirru kun torbee matsaaguu jedhamee beekamudha. Kanaaf torbee kana keessaa kutaa kitaaba qulqulluu keessaatii Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 ka'ee seenaa barraa'ee jiru kan wajjiniin barannu ta'a jecha. Kanaaf egaa barreessaa jecha kanaa kan ta'e qulqulluu abbaa keenyaa Yohaannisidha. Yohaannis kun jaalallee Gooftaa jedhamuudhaatiin isa beekamu. Kutaa kitaaba qulqulluu keessatti iddoo garaa garaatti waa'een isaa barraa'eetii kan jiru. Obboleessa isaa Yaaqoob wajjiniin gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaatanii kadhannaa wallaaluu irraatii kan ga'e Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin tokko karaa bita keetii tokko immoo karaa mirga keetii nu dhaabi jedhanii Kiristoosiin kadhatanii turani. Wangeelaa Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti kan argannu. Kanaaf Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 21 irrattis Yesuus Kiristoosiin dabarsee kennuudhaaf kan ka'e eenyuun akka ta'e Yohaannis kun Kiristoosiin gaafatee ture. Isin keessaa tokko dabarsee na kennuudhaaf jedha jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa bartoota isaatti dubbatu, bartoota isaa keessaatii Yohaannis inni dabarsee si kennuudhaaf jedhu kun eenyudha jedhee Kiristoosiin kan gaafatedha. Inni kan biraan Yohaannis kun barreessaan seenaa kanaadha. Ayyaana Faasikaatiin duraan dursee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo inni gaara Qaraaniyoo irratti deemee hin fannifamin, otoo inni Addaamiif ijoollee Addaam hundumaa bilisummaa baasuudhaaf jecha otoo inni gara du'aatti hin deemin Phexros waliin irbaata Faasikaa kan qopheessedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26. Kanaaf egaa kutaa kana irrattis Yohaannis hanga fannoo jalaatti amanamuudhaatiin badhaasa haadha Waaqayyoo kan taate qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha kan itti fudhatedha. Egaa Yohaannis kun kutaa kana keessatti waa'ee
torbee kanaadhaa nama maqaan isaa Matsaaguu jedhamu seenaa isaa barreesseetiin jira. Egaa mata duree irratti akkuma ilaallee Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 13 gubbaa irratti inni fayyee isa fayyise sana hin beekne jedha. Dhuguma saboottan Waaqayyoo namoonni baay'een isaanii fayyanii isa fayyise kan hin barre hedduu isaanii jiru. Namoonni baay'een isaanii jireenya qabaatanii garuu kan isa jiraachisu kan hin barre baay'ee isaaniitu jira saba Waaqayyoo. Kanaaf egaa kutaa kana keessatti egaa akkuma ilaallu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 gubbaa irraatii kaasnee seenaa kana gaafa ilaallu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaanni warra Yihuudotaa yommuu ga'etti mandara Yerusaalemitti asii ol ba'ee jedheetu jalqaba. Mandara Yerusaalemitti gaafa inni asii ol ba'u karraa hoolaa isa jedhamu masaraa mandara Yerusaalemitti kan galchu bukkeedhaan bishaanni kuufamaan afaan warra Ibraayistiitiin Beetesaa'idaa jedhamu jira ture jedha. Mandara Yerusaalemitti galuudhaaf gaafa jedhamu karraa mandara Yerusaalemitti gaafa ol seenuudhaaf jedhamu bishaanni kuufamee jiru maqaan isaas Beetesaa'idaa kan jedhamutu jira ture. Kanaaf iddoo sanaa namoota garaa garaatu dhukkubsatanii dhibee isaanirraa fayyuudhaaf iddoo sana kan ciisantu jiru turanidha. Dhibee garaa garaa kan hin qaban naannoo sana kan ciisan ni jiru turani. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Yerusaalem kanatti gaafa seenuudhaaf jedhu naannoo sana ga'ee jedha. Bakka sana gaafa ga'ee jedhu namoonni garaa garaa dhibee isaanirraa fayyuudhaaf iddoo sana kan ciisan. Bakka sanatti gargaarsa warroonni qabanis jiru turani, kan gargaarsa hin qabnes jiru turani. Iddoo sana namoonni dhukkubsatanii baay'een dhaqni isaanii gar tokko du'es godoo sana keessaa ni ciisu turanii jedha. Yeroo ciisan sana abdii qabu turan, abdii isaan eeggatan. Bishaanni sun yeroo inni raafamu sanatti namni dursa dhaqee bishaan raafamu sana keessa bu'ee dhibee isaarraatiin qulqullaa'a ture. Kanaaf raafamuu bishaan sanaadhaanii eeggatu turanii jedha. Raafamuu bishaan sanaanii eeggatu. Bishaan sun waan isin ajaa'ibu saboottan Waaqayyoo ergamaa Waaqayyootiinidha kan inni raafamu. Raafamuu gaafa jennu sababni bishaan sun raafamuudhaafi ija hafuuraatiin gaafa ilaallu ergamoonni Waaqayyoodhaa dhufanii bishaan sana keessa gaafa isaan buufatanii jedhan galaanni sun ni raafama. Ulfina ergamoota Waaqayyootiin irraa kan ka'e bishaanni sun ni raafama. Kabaja ergamoota Waaqayyoo irraa kan ka'e bishaanni sun ni raafama. Kanaaf namoonni dhibee isaanirraa fayyuudhaaf iddoo sana godoo sana keessa jiran suni ergamoonni Waaqayyoodhaa gaafa isaan dhufan ija isaanii fooniitiin arguu hin danda'an. Kanaaf kan isaan eegan raafamuu bishaan sanaati. Bishaanni sun ergamoonni Waaqayyoo dhufanii gaafa irra buufatanii jedhan ni raafama waanta ta'eedhaaf. Raafamuu bishaanichaa ni eeggatu turan. Kanaafidha yeroo sanattis namni dhibee cimaa irraatii kan hin ga'e waggaa 38 guutuudhaatiif qarqara laga sanaa ciisaatti kan ture namni tokko ture jedha. Namni kunis maqaan isaa Matsaaguu nama jedhamudha. Akkuma seeraa barsiisa mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidootti torbeen nuti keessa jirru torbeen arfaffaan kun egaa maqaa nama kanaatiin kan mogga'edha. Matsaaguu jedhamee kan moggaafameef kanaafidha jechaadha. Egaa namni maqaan isaa Matsaaguu jedhamu kun dhukkubsataan waggaa 38 siree isaarra ciise kun gargaarsa kan hin qabne of biraa fira kan hin qabne na gargaaru kan jedhu lammii fira aantii of biraa kan hin qabne dhukkubsataan Matsaaguu jedhamu kun waggaa 38f siree irra ciise. Firoonni isaa isa fayyisuudhaaf yaalanii mana yaalaa garaa garaa isa geessanii garuu fayyuu hin dandeenye dhibee isaarraa. Kanaaf firoonni isaa kun dhukkubsataa kana
fuudhaniitu bakka ciisaa bishaan sanaa isa geessanii iddoo sanatti sagatanii biraa galan. Kanaaf namni kun saba Waaqayyoo firri isaa aantiin isaa siree isa baattu sana qofaa ture. Namni isa gargaaru isa bira hin jiru. Of biraati na gargaaru kan jedhu kan isa gargaaran of biraan qabu ture namni kun. Siree isaarraa waggaa 38 guutuu gargaarsa tokko malee iddoo sanarra ciise. Namni kun siree isaa sanarraatii ka'ee bakka kuufama bishaan sanaatti dhaqee dhibee isaarraa fayyuudhaaf hin dandeenye ture. Waggaa hedduu lakkoofsise saba Waaqayyoo. Yeroo isaa gaafa eegu garuu Waaqayyoo daandii sanarra gaafa deemu Waaqayyoo gooftaan keenya ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Yesuus fayyisaan keenya guyyaan isaa gaafa ga'u daandii sanarraa yemmuu darbu nama dhibee isaatiin qabamee dhibee isaa kanarraa fayyuudhaaf kan hin dandeenye waggaa 38tiif sireen kan isa baatte Matsaaguu iddoo sanatti isa jireenya isaa kennuudhaaf dhibee isaarraa isa fayyisuudhaatiif daandii sanarra otoo darbaatti jiru arge. Saba Waaqayyoo addunyaa irra jiraannu kana keessatti biyya lafaa irra jiraannu kana keessatti dhibee garaagaraatiin qabamuu dandeenya. Qormaata garaagaraatiin qabamuu dandeenya. Dhibeen keenya mana yaalaa garaagaraa deemnee dhibee keenyarraa fayyuu dhiisuu dandeenya. Namoonni baay'een waggaa dheeraadhaatiif dhibeedhaan qabamanii sireerra kan ciisan hedduu isaaniitu jiru. Haa ta'uyyuu malee saba Waaqayyoo fayyinni ta'uu kan danda'u Waaqayyoon qofaadha. Namni abdii yoo qabaate amantii isaa Waaqayyoorra yoo kaawwate namni dhibee inni irraatii hin fayyine gonkumaallee hin jiru saba Waaqayyoo. Egaa namni waggaa 38 siree isaarra ciise Matsaaguun kuni yeroo bishaanni sun raafamu sanatti ergamoonni Waaqayyoo dhufanii bishaan sanarra gaafa isaan buufatanii jedhan galaanni sun yookiis bishaan sun ni raafama ture. Warri humna qaban warri fira obbiraatii qabanii dursaniitu bishaan sana keessa dhaqanii gaafa seenan dhibee isaaniirraatii fayyaniitu gara mana isaaniitti galu turan. Namni kun garuu kan isa gargaaru hin qabu. Fira obbiraa hin qabu. Kanaatiif waggaa dheeraadhaaf naannoo qarqara laga sanaadhaa ciisaatti ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mandara Yerusaalemitti ol seenuudhaatiif godoo naannoo bishaan Beetesaayidaa jedhamtu sana bira waanta darbuudhaatiif namoota achi jiran keessaatii waggaa dheeraadhaaf waggaa 38tiif dhibee isaarraa otoo hin fayyin naannoo sana iddoo sana nama ture Matsaaguun achi akka inni jiru argee jedha. Kanaaf isa fayyisuudhaatiif sireenni irra ciisaa ture sanarraa isa kaasuudhaatiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Matsaaguutti deemee jedha. Kutaa kitaaba kanaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 kanaa gaafa dubbisnu jechaadha. Kanaaf egaa gara nama dhukkubsataa kanaatti gaafa deemu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara isaattis dhiyaateetu akkas jedhee isa gaafatee jedha. Fayyuu ni barbaaddaa jedheetu isa gaafatee jedha. Dhibeedhaan kan qabame isa fira hin qabne isa lammii hin qabne gaafa isa gaafatu fayyuu ni barbaaddaa jedheetu gaafatee jedha. Yeroo kana deebiin namicha dhukkubsataa kanaadhaa yookiis Matsaaguudhaa deebiin isaa gaaffii gaafatame kanaa wajjin kan wal madaalu miti saba Waaqayyoo. Iddoo madaa isaatii iddoo dhibee isaatii bakka rakkina isaatii sana isaaf deebise fayyuu ni barbaaddaa gaafa ittiin jedhu silaa deebiin isaa eeyyee fayyuun barbaadaa yookaan immoo fayyuu hin barbaadu kan jedhudha deebiin kan isaa deebi'uudha malee. Garuu Matsaaguun akkasittiin jedhe nama na fayyisu obbiraatiin qabu kan na gargaaruun hin qabu gaafa bishaanni kun raafamu nama na fuudhee bishaan kana keessa na buusuun hin qabu of biraa kanaaf nama na gargaaruun hin qabu jedhe Matsaaguun. Namoonni biyya lafaarra kan jiraatanis yeroo baay'ee abdii kutannaa keessa jiru.
Saba Waaqayyoo sagalee kana iddoo garaa garaa teessanii dhagaatti kan jirtan, kan na gargaaru of biraatiin hin qabu jettanii abdii keessan kutattanii gara booddee keessaniitti kan deebitanii jirtan, kan nama hundumaa gargaaru, bakka kufaniitii ol nama kaasuu kan danda'u Waaqayyoon qofaadha. Abdii keessan Waaqayyo irra kaawwadha. Namoonni baay'een gargaarsa namarratti kaawwatanii kan jiran jiru. Abdii isaanii nama taasifatanii fira isaaniirra, nama qabeenyaa qabu, nama beekumsa qaburra abdii keewwatanii yeroo na gargaara jedhanii kan abdatan sun namni isaan gargaaruu didu abdii isaanii kutatanii gara booddeetti kan deebi'an baay'ee isaaniitu jiru. Kanaaf saba Waaqayyoo abdii keessan Waaqayyo irra godhadha. Namni dhibee isaarraa kan ka'e waggaa 38f qarqara galaana sanaadha. Ciisaa bishaan sanaa biraa ciisaa kan ture Matsaabuun kan na gargaaru of biraa fira hin qabu isaan jedhe. Yeroo kanattidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee isaa isa jiraataatiin namni dhukkubsate kun akka inni fayyuudhaatiif kaffaltii tokko maleessaa gargaarsa tokko malee dhibee isaarraa akka inni fayyuudhaatiif yeroo dheeraadhaaf sireen waggaa 38f isa baataa turte sun har'ammoo sagalee isaa isa jiraataa isa fayyina namaa kennu isa qoricha namaaf ta'uutiin dhibee isaa sanarraati akka inni fayyuudhaatiif siree si baataa turte kana ati immoo dabaree keetiin baadhuutii ka'ii isaan jedheedha. Yeroo kana namni kun dhibee isaarraatii fayyuudhaatiin waggaa 38 guutummaadhaatiif siree isa baataa turte sana dabaree isaa siree isa baatte sana baateetu gara mana isaatiitti imala isaa taasise. Egaa yeroo kanatti saba Waaqayyoo dhibee isaarraatii erga fayyee gara mana isaatti gaafa galu akka carraa ta'ee guyyaan sun guyyaa sanbataa ture. Kanaatiif warroonni Fariisotaa immoo warroonni seera eegna jedhanii seera cabsan guyyaa sanbataa kabajna jedhanii guyyaa sanbataa warri cabsan namni dhibee isaarraa fayyee Matsaabuun guyyaa sanbataatiin siree isa baataa turte sana baatee gara mana isaatti fayyee yemmutti inni galu daandii irratti isa arganii. Kanaaf seera miti guyyaa sanbataatiin siree baachuun geeguni jedhaniitu waa'ee fayyina isaatiif Waaqayyoon galateeffachuu dhiisanii yaada hammina isaaniirraatii kan hin ka'e Matsaabuu hamminaan isa himatan. Kanaaf inni siree si baachise kun eenyuudha jedhanii gaafatan. An namicha na fayyise nama maqaan isaa Yesuus jedhamudha jedheetu haala ittiin fayye sana isaanitti hime. Siree kee baadhuutii gara mana keetitti galinaan jedhee fayyina naaf kennee jedha. Akkan fayyina kan na taasise isadha. Kanaaf siree na baataa turte kana baadheetan deemaatti jira jedhe. Kanaafidha warroonni Yihuudootaadha nama maqaan isaa Matsaabuu jedhamu kanaatiin namichi inni si fayyise suni eessa jira jedhaniitu isa gaafatanii jira. Yeroo kanattidha mata duree godhannee akkuma fudhanne wangeelaa Yohaannis boqonnaa 5:13 gubbaa irratti inni dhibee isaarraa fayye kun inni jireenya argate kuni inni fayyina argate kun isa na fayyisee hin beeku jedheetu deebisee jedha. Namichi inni na fayyise eenyu akka ta'e hin beeku jedheedha. Kanaaf saba Waaqayyoo namichi inni fayye Matsaabuun kuni isa fayyisee Waaqayyoodhaan hin barre ture, hin beekne ture. Egaa ijoon barnoota keenyaadhaa inni guddaan iddoo kanattidha. Har'as namoonni baay'een isaanii dhibee isaaniirraatii fayyanii kan isaaniin fayyise Waaqayyoon kan irraanfatan kan hin beekne baay'ee isaanii jiru. Tarii dhibee ittiin qabamneen mana yaalaa garaa garaa gaafa deemnu saba Waaqayyoo dhibee keenyarraa fayyuu keenyaatiif Waaqayyoo sababa akka inni ta'e beekuutu nurra jiraata. Namni baay'een qabeenya isaatiin waan dhibee isaarraa fayyuu kan isatti fakkaatu baay'ee jira. Wanta beekumsa qabu qofaadhaaf dhibee isaarraa wanta fayyuuf wanta fayye kan isatti fakkaatu baay'ee isaa jira saba Waaqayyoo.
Waaqayyo Waaqni keenya namoonni baay'een isaanii dhibamanii dhibee isaaniitiif furmaata kan ta'u daawwaan dhabamee baay'een mana yaalaatii qoricha isaan fayyisu dhabanii abdii isaanii kutatanii kan turan hedduun isaanii qoricha mana amantaa keenya keessaa argamu fudhatanii kan fayyan baay'ee isaanii jiru. Manni amantaa keenyaadhaa qorichi isheen kennitee nama baay'een fayyisne hin jiru saba Waaqayyo. Qoricha baay'ee jira mana keenya keessa. Daawwaa baay'eetu jira mana amantaa keenya keessa. Namni qoricha mana amantaa keenya keessaa fudhatee kan ittiin fayyu. Baasii tokko malee, kaffaltii tokko malee kan fayyan baay'ee isaanii jiru. Har'as kan fayyaatti jiran gara booddeettis immoo kan fayyan baay'ee isaanii jiru saba Waaqayyo. Haa ta'u iyyuu malee inni guddaan namni gaafa dhibee isaa irraatii fayyu kan isa fayyise Waaqayyoodhaaf galata kan hin gashine, kan isa fayyise Waaqayyoodhaaf oqubaa kan hin dhiyeessine, kan isa fayyise Waaqayyoon ta'uusaa beeke Waaqayyoon kan hin galateeffanne nama baay'eetu jira saba Waaqayyo. Kanaaf nutis akka namicha kanaa ta'uun nurra hin jiraatu. Mana amantaa keenya keessaatii qoricha garaagaraa fudhatanii tsabala Yordaanosiitiin kan fayyan lammaffaa Macaafa Moototaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 19tti yoo dubbisne argachuu dandeenya. Qoricha mana keenya keessaatiin kan fayyan wayyaa gooftaatti buudhaatiin wangeela Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irratti argachuu kan dandeenyu. Kana malees gaaddidduu bartootaatiin kan fayyan hojii ergamootaa yookiis hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti barraa'ee kan jiru. Baay'eedha. Kutaa kitaaba qulqulluu keessatti namoonni baay'een isaanii dhibee isaanii irraatii kan fayyan rakkinaaf qorumsa garaagaraa irraa kan isaan baraaraman hedduu isaanii jiru. Qoricha mana amantaa keenya keessaatii fudhatee kan hin fayyine hin jiru saba Waaqayyo. Marata mataa lubootaatiin illee kan fayyan hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 kaasnee yoo dubbisne argachuu dandeenya. Dibata qulqulluudhaan mana amantaa keenya keessaatii kan kennamu dibata qulqulluu kan jedhamu fudhatanii dibatanii dhibee isaanii irraatii kan fayyan namoota baay'eetu jiru. Har'as immoo dibata qulqulluu dibachuudhaatiin kanneen fayyaatti jiran baay'ee isaaniitu jiru. Isinis ragaa ba'uu dandeessu saba Waaqayyo. Kana malees tsabala ergamoonni eebbisan wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasnee kan ilaalaatti jiru kana irratti matsaaguun akkuma iddoo sanatti fayyinni Waaqayyoodhaa isaa qaqqabu malee namoonni baay'een isaa wajjiniin kan jiranii bishaan Beetesaayidaa jedhamu sana kan ergamoonni Waaqayyoodhaa eebbisan sanaatiin kan fayyan baay'ee isaaniitu jiru. Kutaa kana irratti bishaanni maqaan isaa Beetesaayidaa jedhamu sun namoonni dhibee isaaniirraa kan isaan fayyuu danda'anii yogguu bishaanni sun raafamudha. Kana jechuun ergamoonni Waaqayyoo gaafa isaan dhufanii bishaan sana irra buufatanidha. Bishaan sana dhufanii yemmuu isaan eebbisanidha. Bishaan isa ture sana gara tsabalaatti yemmuu isaan deebisanidha. Saatii barbaadanitti bishaan sanaan hin fayyan turan. Yeroon itti bishaan sanaan fayyuun dhibee isaaniirraatii qulqullaa'uu itti danda'ani yeroo itti bishaanni sun raafamudha. Akkas jechuun immoo ergamoonni Waaqayyoodhaa dhufanii gaafa isaan bishaan sana eebbisanidha. Gaafa isaan bishaan sana irra buufatanii jedhan bishaanni sun ni raafama. Kanaafidha warroonni dhukkubsatan sun raafamuu bishaan sanaa kan isaan eeggatan kanaafidha jechaadha. Yeroo itti ergamoonni Waaqayyoo bishaan kan ture gara tsabalaatti deebisanii yemmuu isaan eebbisanii jedhanitti keessa bu'aniitu dhibee isaaniirraatii fayyuu turan. Kanaaf namoonni baay'een isaanii tsabala sanaatiin fayyaatti turan. Har'as saba Waaqayyoo bakka garaagaraatti mana amantaa iddoo garaagaraa bakka tsaballi maqaa qulqullootaatiin maqaa raajotaatiin bakka itti ba'ee jiru hundumattiyyuu namoonni baay'een isaanii deemanii dhibee isaaniirraa kan fayyan. Mana yaalaa bakka adda addaa deemanii dhibee isaaniirraa fayyuu kan dadhabanii akkuma dubartii maqaan ishee Yoosqinaa jedhamtuudha dhibee isaaniirraa fayyuudhaaf qabeenyaa isaanii hundumaa mana yaalaatti kan fixan baay'een isaanii garuu dhibee isaaniirraa fayyuu dadhabanii dhuma irratti
gara Waaqayyootti deebi'anii Waaqayyoodhaa wajjin jiraatanii mana amantaa keessaatii qoricha kennamuun fudhatanii dhibee isaaniirraatii kan fayyan baay'ee isaanii jiru. Saba Waaqayyoo qorichi biyya lafaarraatii yookiis mana yaalaa addunyaarraatii fudhannu dhibee foon keenyaa qofaa irraa nu qulqulleessa yookiis dhibee foon keenyaarraatii nu fayyisa. Qorichi mana amantaa keenya keessaatii kennamu garuu akka qoricha isa biyya lafaa yookiis isa kan addunyaa miti. Foon keenyarraas nu qulqulleessee lubbuu keenyarraas kan nu qulqulleessudha. Dhibee foon keenyaas nu fayyisee xurii lubbuu keenyaas kan nurraatti qulqulleessudha. Kanaaf egaa saboottan Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessaniyyuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti akkuma barraa'ee inni fayyee sun isa fayyisee hin barre akkuma jedhame anaaf isinis sagalee kana dhagaatti kan jirru hundumti keessaniyyuu isa nu fayyisee Waaqayyoon beekuun nurra jiraata. Jireenya kan nu kenne isa akka ta'e fayyina kan nu kenne isa akka ta'e beekuun nurra jiraata saba Waaqayyoo malee har'a ga'uun keenya fayyaa qabaachuun keenya nagaadhaan baanee nagaadhaan galuun keenya nagaadhaan bariisisnee nagaadhaan dhiisisuun keenya humna keenyaan miti qabeenyaa keenyaan miti aangoo keenyaan miti saba Waaqayyoo. Kanaaf kan nu jiraachisaatti jiru Waaqayyoon ta'uusaa beekuun nurra jiraata. Inni nu fayyise inni nu fayyisus Waaqayyoon ta'uusaa beekuutu nurra jiraata jechaadha saba Waaqayyoo. Egaa namoonni baay'een isaanii qoricha yookiis daawwaa mana amantaa keenya keessaatii fudhatamuun fayyanii garuu akkamitti akka fayyan kan hin beekne hedduu isaanii jiru. Anaaf isin garuu baruutu nurra jiraata. Namoonni baay'een isaanii inni si fayyise eenyudha jedhanii fayyisaa kan ta'e Kiristoosin baruu kan barbaadan baay'ee isaanii jiru. Akkuma warri Yihuudootaa Matsaaguudhaan dhaqanii namichi inni si fayyise sun eessa jira jedhanii akkuma isa gaafatan inni eenyudha namichicha akkuma jedhan sana namoonni baay'een isaanii fayyuudhaatiif isa fayyisu dhibee isaanii irraa qulqullaa'uudhaatiif qoricha kan namaaf kennu qoricha kan namaaf ta'u kan barbaadan hedduu isaanii jiru. Kanaaf bakkuma jirtanitti bakka hojii keessanittis ta'e dirree hojii irratti bobbaatan kamirrattiyyuu isa isin fayyise Waaqayyoon beektanii namoota warra hin beekneefis barsiisuu isin irra jiraata jechaadha. Kanaaf egaa maatiiwwan Waaqayyoo sagalee kana bakka garaagaraa teessanii kan dhaggeeffataatti jirtan egaa torbeen laguu yookiis immoo torbeen tsoomiidhaa nuti qabannee jirru torbee afuraffaa kana keessatti maqaan torbee kanaadhaa Matsaaguu jedhamee akkuma waamamu jalqaba irratti akkuma ilaalle egaa seenaan torbee kanaadhaa kana fakkaata. Haa ta'u iyyuu maleessaa seenaa kana kan dhageenye saba Waaqayyoo kutaa kana keessatti kutaa seenaa seeneffame kana keessatti maal barannaa maal hubanna kan jedhu gara sammuu keenyaatti gara ofii keenyaatti deebisnee ittiin of madaaluutu nurra jiraata jechaadha saba Waaqayyoo. Egaa dhibee garaagaraarraatii kan fayyitan qoricha mana amantaa keenya keessaatii fudhachuudhaatiin gara fayyinaatti kan dhuftan gara jireenyaatti kan dhuftan saba Waaqayyoo Waaqa isa isin fayyise irraanfachuun isin irra hin jiraatu jechaadha. Akkuma namicha dhibee isaarraatii fayye kan akkuma Matsaaguudha isa na fayyise hin beeku akkuma inni jedhe kana anaaf isinis Waaqa nu fayyise wallaaluun nurra hin jiraatu jechaadha. Waaqayyoo Waaqni inni Matsaaguudhaan fayyise har'as namoota baay'ee fayyisaatti jira Waaqayyo Waaqni keenya. Kanaaf egaa sagalee kanaatiin jireenya akka ittiin argannu torbee yookiis ji'a tsoomii keessa jiru kana keessatti ji'i kun ji'a yookiis ji'a laguu ji'a tsoomii kuni kan ittiin eebbifamnu kan ittiin nagaa argannu kan ittiin jaalala argannu kan ittiin gabrummaa seexanaa jalaa baanee ittiin bilisummaa argannu akka nu ta'u eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Waaqa nu barsiiseedhaaf Waaqa nu gorse maqaan Waaqayyo keenyaa kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii eegumsa ergamoota Waaqayyoo eebbaaf ayyaanni raajota isaa duuka bu'oota isaa suuqni wareegamtoota isaatii hunduma keenya irra oole kan bule nuuf haa ta'u hanga bara baraatti ameen.
Didiada galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee